Ejjennoon keenya sirriitti beekama. Jawar Siraaj Muhammad Tufaa leenca Rabbiin Oromoo badhaase. Hamma dandeenya duuti uummata keenya irraa akka dhaabatu. Diinnis firris waa'ee nama kanaa dubbachaa ture. Maaliif Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu? Addunyaanis waa'ee isaa yeroo dubbattu Itoophiyaa miti Afrikaan guutuun naamusa qabsoo karaa nagayaa sanitti qabsaa'uu fi ummataaf qabsaa'uun maal akka ta'e Jawaar Mohaammed irraa barachuudha qabdi jetti maqaa isaa ol kaastee dubbachuun ragaa isaaf baati. Rakkoo siyaasaa biyya sanii ka qabsoofnu sirna Oromoon pirezidantii isaa ittiin filatu, sirna Oromoon ministeera isaa ittiin filatu jaaruudhaaf. Eeyyeen miidiyaaleen addunyaa kanaa hundi yoo inni waa ta'uu miti dhukkubsateehu yeroo inni mana hidhaa tokko irraa gara mana hidhaa birootti jijjiiramu yoo inni biyya irraa deemee biyyoota birootti haasaa godhullee guyyaatti yeroo 10 ol irra deddeebiidhaan hafarsaate olti kun hunduu waan ta'eef dandeettii fi daandii namni kun qabateetu sirrii waan ta'eefidha. Kanumarraa ka'uudhaanis diinni illeen firris kan jibbuu fi kan jaalatulleen ijjeetti babaasee isa hordofam nama haqa qabu Rabbi birattis nama birattis kufee hin hafu. Kufeen kufu kan haqa isaatiif falmatu jee Hacaaluun. ሙስሊም እንደ ተለያየ ብሔር እንደተወለደ ሰው የኔ ጣፋንታ ምንድነው ላልሽው የኔና ያንቺ ጣፋንታ ያንቺና የበቀለ ጣፋንታ አንድ ነው። እዛ ሀገር ውስጥ ምንም ነገር አንቺ ተበድለሽ በቄ ተደላቆ የሚኖርበት ኢትዮጵያ አትኖርም። የዛሬ 4 ዓመት እንደዛ ስንል ቀልድ ሊመስል ይችላል። አንቺ ተሸማቃሽ እሱ ተኩራርቶ የሚኖርበት ሀገር አትኖርም። ስለዚህ እኛ ምን ታገለው ላንቺም ለኔም ለበቀለም ለሌላውም ለሀጎስም ለከበደም ለሁሉም ለውጁሉም የሚሆን ሀገር ለመመስረት ምን ታገለው ማታጅሩ ተሰበተ መረ ኢትዮጵያ ጅርቱ ሰንራ አደባ ነው ከባኑ ታደስ ኢትዮጵያ አከሳት ነው ወደተን ናኖሌ ነመጀረኩ ለኩ ገራይ ሲገሰ ይርቱ ባኔ ጅብቸታ ነው ወሪ ጀዴ ያዱ ሳኒቱ ነመዱና ወጅዱ አከነ ቤሁ በርባድ ደባጭ ካና ስርት ወልዲሙ በርባጭ ማሊ ፊ ኢረዲ ዲብናን ቦሩቆ ለቀቡ ነው ፊ rakkoo siyaasaa biyya sanii ta akka dhakaa osoo gangalatu dhufte kaleerraa barachuu dhabne akkuma kaleessa akkuma Hayila Sillaasee akkuma Mangistuu akkuma Mallasaatitti har'aas humnaan furra angoo humnaan qabannee turra yaanni kiyya qofatu karan birraa gadi bu'ee kun ka sheeytaanaati yaanni jedhu gara wal waraansaatti nama galchee jira rakkoolee biyya sanii harrisaniitiituun baay'ee baratisa. Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo akka amma keessa seentee takka keessa seentee ilmi namaa akka waggoota 2-3 darbe kanatti dhumetti biyya sanii dhabeen beeku lola waggaa 30 Ertraan fi Itoophiyaan waliin godhan sanirra dabalannee qashibbirii darbii walitti daballe lakkoofsi namoota dhumanii ka waggaa 3 kanaatti dabra imagine nama waggaa 30 probably 40 1960 fi hanga 91tti lola bal'aa godhame san caala amas 2-3 keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Afaaritti, Beenishangulitti, Oromiyaatti namni dhume irra baay'eera jechuudha. Buqqa'iinsa ilma namaatiin waggaa fudhanne addunyaa irratti tokkoffaa jirra jechuudha. This is disaster. Waa'ee otobisa balaasan komboleessi biyya Chiikaase galata akkaasina fakkaata. Otobisa san uummata Oromooti keessa jira. Sabaaf sablammii miskiina keessa jira. Aboo dhiisaa osoo jennu rooba keessa irraan gadee fireena kutanii itti deemanii turan. Mammaasa Oromoo tokko jira. Bishaan hanga jigeen boo'anii hanguma hafe ol qaban akkas jedhanii wanni wayiwaachuu jirru. Hanguma hafte san olaa qabnuuf malee baasa san akka waan ala irraa dhaabannee laallutti fudhatina. Biitiin wal waraansa kanaan deemtee state collapse dhufnaan balaansaa sabaaf sablammii san hunda caalaa Oromoodhaaf. Walii jidduu keenyatti konsulideet goonee hin finne wal jidduutti waraansarra jira. Saba hedduudhaan wal ollaa jira. State collapse advocating godina Rabbi jaa. Namni Siiriyaa arge, namni Yemen arge, namni Liibiyaa arge, namni Somaaliyaa arge. Ani gama kiyyatti advocating godina. Wala godhufne aariidhaan dhufne ammoo jechi kee marsee lallaaftuu isiiti beekta aarii sanarraa balleessite argite. Namni Itoophiyaan akka Siiriyaa taatu barbaadu ni jira. Bar biyya teenya uummata keenya bar dhagaa waan Itoophiyaa jaaniif baandiraa isii kana irraanfadha. Kaasa diigamuu isiitiif immoo Oromootu itti gaafatamu ta'a. Biyya saamuu jiru obbidiyoo baalataa kajaamee arrabamu Oromoo. Amma waan namoonni keessaa tokko uummanni keenya yeroo uummata Tigraay rakkoon son geessu bira dhaabbachuun keessan sirritu. Kaleessa hoggansi isaanii paartii isaanii akka nuun godheettanii uummata hijaa akka hin taane agarsiiftan. Uummanni Oromoo uummata nama boonsu bara. Uummata nama boonsu. We think, we care and we act. Kanarratti hundoofnee gara fuulduraa sochoona. Tarsiimoo hunda isinitti nun barbaadu. Mana hidhaa waa yeroon duratti wanni an baradhe diinni irra caalaa waan nu dubbannurraa qalbifatee counter strategy nurratti baatee dalagaa. Abooda do not expect akka duritti waa hunda nimmu.
isinitti akeeyi bakka akeeyitan san deeqanii goota san qotattanii baatirii ibsanii ilaaluun teessanii waan dubbatan irratti illee of eegaa akka aartan hin dubbatina maaliifi Oromoo afaantu hama malee garaan qulqullu kana qabatamaan reefu isinitti beeku akkuma garaa keessanii akkuma garaan keessan laafa arrabas laaffifadha keessattuu warri biyya faranjii jirtan maaliif waan warra dippiloomaat dhaloota nu boodaan dhufu sodaa fi soba hin barsiisu warri hedduun irra naqeeku baranani mormu tokko wayyaan waan buutee Oromoon haa ta'u malee waa takka hin barbaadu jechuu ture namni abdiin qaba tokkoffaa uummata Oromootiin irraa abdii qaba lammaffaa dhugaa keessanitti namna dhugaa uummata kanaatitti dhugaa qaba uummanni kun wannummaa mootummaa amma jirtu sana kana daddaayisee addunyaa irratti akka jibbamtu godhe dhugaa Oromooti isinitti dhibaan ummanni Oromoo isaanii amata 27 alagaa hojii ta'ee isaan cabse irra dabree fi hamaa koo hamataa koo jee carraa kanneefi ni boochisan qalbii cabsan ummata kana qalbii caba Oromootitu salphina kanaan isaan ga'e waan biraatii miti kanaaf dhugaa Oromootiin amana saboonni hundumtuu baalagee isaanii hidhachuu qaban biyya sanitti malli biraa jiraate malee ummanni wal sodaateera nagaa waliin gaafatu warri public media irra jiran kun sabni hunduu baalagee isaa hidhachuu baanaan rakkoodha warra jibba afarsu warra ummata walitti kakaasu saboonni of keessaa qabu isinilleen Oromooleen of keessaa qabu qaba baalageen tokko Oromoo fakkaate afaan keenya dubbatee saba biraa irratti jibba lola duula hoggaa kalabsu taate bakka nun buutu jechuun ni danda'uu qabdan baalageen tokko ka'ee saba keenya arrabseef nummoo saba inni keessaa bahee san arrabsuu xiqqeessuu lola irratti labsuu hin barbaachisu kun tapha miti jarana namni biyya san dhaqeen argatu boo'uuf ka'ee jira biyyi sun kanaaf hamma danda'ametti bira dhaabatanii dhoorguu barbaachisa dawoo qaamsa qaba ummannis dhagaya Afrikaan hin beeku qabsoo karaa dhagaya afaan hin piis jecha ummata hidhachiisa an jara bilchiginnaatis jara wabootis akka obboleeyyan kiyyaatti ilaala obboleeyyan dilaan qaba nama gaafa asii dhaqeen argeettu sani kan narra irra dhiyaatu qaamalli irra tolu waa hedduu ni jira garuu ilmaan abbaa tokko uumaa godhuu hin dandeenye kanaaf hamma danda'ametti isaanis dhugaa saba kanaa akka isaan qalafee lafaan isaan dhayamananii ummata kana imimmaan irraa haquudha badii ummata kana irratti hojjetan irraa deebi'uudhaaf tarkaanfii fudhachuu qabu. Ijoolleen har'a gaara jirtu tun ijoollee dheengadda dhagaa darbattee qeetti haadha ofii duratti duudiddaaf bosona galee dargaggeessi. Opiidiyoon kaleessallee sanuma har'allee sanuma Oromoo attam ta'an. Mirguma ishee waggaa afuran har'aa qabnullee har'a hin qabnu. qabsoo tana fiddee ipiidiyoo aangorra keessa ijoolleen tun qeeroodha. Ijoollee bosonaatiin kaafte baqqaleen kaleessa kaasaa ture. Hedduun isaanii nu wajjin hidhamanitti hidhaa keessatti dararaan meeqarra ga'eet qeetti hoggaa galan ajjeechadhaaf barbaadamnaat qeetti haadha ofii duratti duudiddaaf bosona galee dargaggeessi. Oduuni miti barqabee amma yeroo baay'ee namni quba nutti qaba akka nuti faallaa sanii jirru. Kami jaarmayni gadi ba'ee biisan keessa osoo taa'u osoo maqaa shororkeessaa itti dhoobamee jiru gadi baanee koora irratti ejjennoodhaan waraana shanee jedhamu hin beeynu waraana bilisummaa Oromoo jedhamu beeyna jenna. Akka qeerrootitti akka qarreetitti humna isinii taana ija isinii taana isin duuba jirra nuuf jabaadha nuuf jiraadha baga lubbuun nu jiraattan galatooma. Mootummaa butute impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa kan ijaaran kanamni kanarraati shakkii tokko hin qabaatina dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu lubbuutitti kaffalamaa jira kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti itti himnaa hin akeekkachiifnaa dhaabbadhu jennaa yoo isaan didan nus hin duullaa isinis hin duultu. Mootummaan immoo TPLF wajjiniin nanaasaa garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hin haasa'uu jechaa jira. Nu immoo maal jenna haasa'uun dirqama yoo kana ta'uudhaa baate namuu waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf jira dhumarratti. Kun immoo qabsoo gaafata. Lakki anumatu ta'a jennaan namni boru ministeera ta'uu kan barbaadu arra du'uu hin barbaadu. Namni boru ministeera yookiin immoo pirezidantii ta'uu barbaadu arra maqaan isaa baduu hin barbaadu. Arra waan uummanni jaalatu qofa itti himuu barbaada. Nuti kan qabsoofnu ministeera ta'uufi miti. Kan qabsoofnu pirezidantii ta'uufi miti. Kun kan qabsoofnu sirna Oromoon pirezidantii isaa ittiin filatu sirna Oromoon ministeera isaa ittiin filatu ijaaruudhaaf. Kan ammoo aarsaa akka gaafatu beekna jechuudha. Aarsaa san kafaluudhaaf itti yaadne warra ministeera ta'uu barbaadullee kabajaa qabnaaf nu
nuyi garuu ummata kanaaf dabruu qabdi barbaachisaa taanaan nu dabruu qabna malee jenneet kan itti seenne jechuudha. Kan kaabaa nagayaan muruudhaaf koree jaaran ka Oromiyaa keessaa immoo lolaan dhaamsinaa jedhan. Mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Akkuma Jawaar kaase mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin walii galee nageenya Oromiyaan kabachiisa jechuun maal jechuudha? Kuni uummattoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne qaabsisuudha. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabranii nurra ga'ee jira ammallee ga'ee jiru. Garuu dhiigii qabnu aarii qabnu madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan dhufaa jira. Kanaaf waggaa wal geessanis waggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa waan saba biraa dallansiisa waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka qusatattan isin kadhachuu barbaada. Nu qabsoofne gabrummaa jalaa bahuudhaaf roorroo jalaa bahuudhaaf sirna dimokiraasii uumuudhaaf haqa keenya eegsifachuudhaaf eenyummaa keenya guddifachuudhaaf afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufii miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdan sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiraannu wajjinis gadoon kaleessaa qotamtee kakaatee uummata akka wal fichiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessaa madaan kaleessaa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Saba keenya salphisuudhaaf qabeenya keenya saamuudhaaf dachee keenya balleessuudhaaf nutti duulameera taanaan waan dandeenyu maraan ofirraa deebisuun dirqama keenya. Kanaaf Oromoon qophaa'uu qaba. Humna Amaara keessaa hidhatee finnee furre jechuun ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo wal fichisiisu Oromoo sin fayyadu Amaara sin fayyadu mootummaa federaala sin fayyadu dhaabaa nurraa jechuun hin barbaanna jechuudha. Oromiyaa keessatti wanti har'a ta'aa jiru Oromoon karaa afurii rukutamaa jira har'a yoo argitanitti yoo ta'e. Humnaan deebi'a seera kabachiifna jedhanii Tigraayitti duulan salphatanii deebi'anii dhufan. Yeroo darbe muummichi ministeeraa Buusaa Naasaa nageessaniitu. Ji'a tokko kana keessatti shanee meeqa jeefne jedhan 1,000 jedhan 1,000 sun waraana sinitti hin fakkaatin. Mootummaan dhuguma akka Jawaar jedhe har'a biyya sana guutummaa matti to'ataa jira jechuu hin dandeenye. Nama 1,000 ajjeesanii qawwee 300 eegarraa fudhatanii namni 700 qawwee hin qabu jechuudha. Nama qawwee hin qabne maaliif ajjeesa mootummaan? Kun mootummaa miti. Waraana sinitti hin fakkaatin siivilii bakka keessanii isa hojjetee nyaatuudha kan ajjeefamaa jiru. Qabsoon inni dhugaa amma eegalamuuf deema. Barataa, barsiisa, hojjetaa mootummaa sabboonaadha jedhamu tokkoon ajjeesaa jiru. Maal cubbuu namni hin sodaanne? Maal uummanni uumaa cubbuu irraa goruu hin dandeenye? Okay, guyyaa 3 moo 4 dura mootummaan maal jedhee ture? Guutummaa dhumatti Wallagga keessaati shanee jiru haxaa'ee dhibba mootummaa to'annoo mootummaa jala oolcheeraa jira. Kaleessa galgala immoo Machaaraatti nama 100 meeqa ajjeesanii jedhu. To'anneerra dhibba jedhaniiru eessaa fidanii eessaa dhufanii ajjeesu jedhu. Dulluma isaa kana bututa isaa kana bututeera mootummaa hin danda'u revive gochuu hin danda'u kan caala. Amma humna isaatti deemeera. Namichi madheengata waa'ee waboo dubbatu tokko maaliif isaanii wajjiniin hin mari'annu naan isaanii wajjiniin hin mari'annu isaan ergamtuudha jedhe. Namichi kun Oromoodha bisaatti. Nama saba isaa akka kana xiqqeessu argee hin beeku. Nuyi qaama rakkoo ta'uu hin barbaannu. Garuu yeroo mirga keenyatti nutti qoosan we will never accept that. We will never. Mootummaan kan eenyuusa ta'u mirga keenya akka kanatti nu sarbii nu ajjeesaa nu hidhaa nu dararsaa nu hiyyoomsaa itti fufuu hin danda'u.